معرفة ها معرفة وني نياتشو جيرتن إيه مررين وانا كم معرفات هاي اوكي تاتي هاي دافو رمي غاو بلين كيسني تو بيا كيسس alaste deeggarsa kana amma isinii fidanii dhufanii ni maal jettaanii wanni ati dhaamse. Angalatoo manjaan. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya kanneen biyya keessa haala jirtan hundi keessanuu xiqqaa guddaan abbaa qabeenyaattis haa ta'u haalli jireenya biyya uummata keenyaa kana fakkaata. Inshallah dubbisee akka isinii fi mee hundaafuu gama kaaniin haawwanis isinii dubbisna. Mee waan ajaa'ibsiisu manni harma gaditti isin manneen asii gaditti agartan kun namni keessa hin jiru jaan sababa hongeetiin keessaa baqatanii jiranii akkas. Yaa abbo. Mima akkam jireenya abbo kiyya rakkoo. Halgaddaas. Wallahi wallahi. Laa faddeetiin jira wallahi laazim. Halgaddaas wata kanyaan. Edaas ittiif. Edaas nyaanni. Nyaanni wallahi laazim. Rakkaara. Duuba mee kana dura akka itti jiraachaa jirtan namni beeyladaan jiraattan na fakkaata. Beeyladaan silaate waggaa du'a sadii ni jirti. Lama du'a dhumte. Lama haasa jaltee jirti. Siniif amma mana keessa waan takkan qabdani. Waa takka rabbi faayidaa naan godhu. Wallahi laazim wallahi laazim. Mee akkam jettaan uummata si abbootii qabeenyaatii fi namoota silaa waan kanallee isin gargaaran. Mee akkam dhaamsi ati itti dhaammattu haala si fuulduree isaaniitii fi jiruu isaanii rabbi haatwachuu hin ja'a. Hayyee. Fuulduree isaaniitii rabbi haatwachuu. Jiruu isaaniitii rabbi haa milkeessu. Taate inshaallah. Dubbachuun ni ulfaata. Innillee dubbachuun xiqqashoo waan dubbachumaa waan jiru sanuu himachuun itti ulfaatu takka keessa jira. Obboleeyyan. Waa garii gaa ijaayyoo laaltee ijji teeyoo murteessee irra jira. Akkasimee hundaafuu assalaamu alaikum isin jaa bakka jirtanitti nagaan na jiraadha. Akkataane maraa yookiin zootu banne tarii rakkoo biyya lafaa kophaatti fudhanne fakkaata akka waan qofti dhuunfanne baqanne illee nagaa argachuu dadhabne. Durdara nama jiru malee waan irranne yaa Rabbi ni agarta waan nuti mudanne. Akkataane maraa yookiin zootu banne rakkachuu baqanne rakkanne yaa ilaahee si kadhanne atumte nu fure. يا ربي نجاري وجي خيري رتي نغرغاري نجيسا نفوري يا مولاي يا أبايسا ونتان بيتا بيسا نكيسا إلهي هركك كيسا تمت نفوري يا ربي قمت من نجاري وجي خيري رتي نغرغاري سكرنا يا الله يا باري أرجو مكين قم نداري يا ربي يا إيمان النجاري ليس أنا خمي أنا فدي قلت فجأة تنا فجأة مت بدي وراء ما دي فرنا وني أرقم هون كني سيد أرقم تركو من هاي سيرة بتني تنجرا جين رومني لون كمنوز نبتأني ندومه هر كمنوز نبتأني أما يشورون أما نقول نتون إرادة تنون كيس أما يو أسياني مسلمان نقطن خناف هو جي جبدون جرتي لب جرا أما اللي أما شورون توني بيا مكسين كيس جولة ما يقبل جولة ما ترى مسدين كاب جولة سد قبل جولة سد قبل
Ijoollee saddeetii wajjin ijoolleen mana irratti ammachite ittiin dheeyta. Ittiin hin daqa. Suuroo godhatan. Suuroo godhan. Meeqa rabbi isin gargaaru isinirraa inshaallah amma isin deebina rabbi nu haa deebisu. Du'aa godha rabbi nu haa roobu. Rabbi nu haa roobu. Kanuma rabbi kan malee kan ilma namaa kun. Dhuga. Waa waliin nama hin qabu. Rahmata rabbi nu haa fadhiistanaan hin beekamne. Hin beekamne. Fadhiisteewwan isin beekamte rabbi biraan fadhiisi quufan beekamte. Dhuga. Rooba rabbi nu haa roobu. Amiin. Akkasi gamee isiyyoo. Isiyyoo eenyu isin jaan? Eenyu maqaan kee? Arabi. Arabi. Eessa ana kan? Ana Fadis. Ana Fadisi. Maal rakkoon baraan uumamte honga isiniif bu'ee roobatti irraa caame. Takka nu afur roobni nama takana. Waan jiru hin qabnu. Midhaayyoo. Hin qabnu. Waa takkan jiran. Horiyyoo. Lufitanne. Horiin dhume. Dhume. Amma ijoollee meeqa qabda ilmaa meeqa qabdan isin? Ilmaan torbaan qaba. Amma manatti hin galta kana. Manatti hin gala. Guyyaa meeqa isin ga'a amma kun? Kun wayyuma tokko bicina. Guyyaa tokko jala isin ga'a? Maal immoo kun amma takka. Yaa ummata Muhammad urmii rabbii sinaa dheereysu nutiin kun nama lafarra jiru malee nama addunyaarra jiru hin fakkaannu namni keenya kun kanuma isin laaltanii gartan kana hongee daamihi waan addunyaa tanarratti takkaa hin harkamin rabbii nutti buusu addunyaan nu harkatti hin hafe namninis akkuma addunyaa saniitii lubbuun amma duran baane waan ba'u achi nama tokko yoo du'en kawan awwaalu hin qabnu kanaafuu nuuf dirmattan ammallee rabbiin kaaliin urmii isinaa dheereysu bishaaniif akkas maatiin teenya midhaan kun yoo bilchoo tahan waan bilcheeffannu yoo jiraatan amma waan daakannuun silaan qabnu bilchoodhaan nu dhaqqabdan isiniif haa bilcheessu maatii teenya mallee waan tanarra laaftuudhaa gartee waan joolleedhaaf maatii dawaa qabu saniinlee nu iyya rabbi sinaa dhaqqabu rabbi isiniif haa dirmatu rahmatuma rabbii nuu kadhadhaa isin nu bira dhaabbattanii urmii rabbi sinaa dheereysu waan takka arriin natti jira hin arkin rabbi nu garsiise. Wanni dubbadhu hin jirtu uma isin gartan tanaan nutti jira. Rakkoon jirtu waan nyaannee dhuynu hin qabnu bishaan hin qabnu waan afanneerra bullu hin qabnu mana hin qabnu namni keenya kun guutuun jaldeessa fakkaata haati takkaan hin dhalle wanni kana isaan godhe qoonqoo rabbii gam mootummaa jira. Isin sheekketii gartaa olaantuu filatamtuu warra jannataa rabbi sinaa godhu warra jannataa rabbi sinaa godhu warra jannataa rabbi sinaa godhu warra gartaa nuti yoo wanni feete dhufte namni nu yaadatu hin jiru wanni feete yoo dhufte namni nu yaadatu hin jiru namni dubbatu hin jiru isin nu yaadattanii tan isin hin yaadillee rabbi isin yaafe urmii rabbi sinaa dheereysu akkasitti ganumaan dubbatu ol ka'e. Haalli hongee tanaan balleeyseeti qabeenya keenya hongeedhaan balleeysee nuti bannee waan qocoraan keenya gara nu galee kana nu tahee nuti gara yaan wallaallee bishaan dhabnee dheebuun nu fixxee dheeda dhabee qabeenyi nu dhabamee nuti qoonqoon nu fixxee gara yaan wallaallee hongeen gooroo teenya rabbiin hongeettu buuseetuma gargaarsa sheekketii teenyaatiin wajji rabbiin kaaliin riskii garuma harka mootummaa keenyaatiin gaajirre jenneetuma hongee keessa jirra gaajiru ilma namaa keessa hin jirru gara rabbiitiif jirra malee. Usman Mamadi gaya hongee tanaan nuti kuni amata biyyarraa godaanneeti biyya tana keessa horii waan qabnu dhabnee addunyaa re'ee fi addunyaa hunda dhabnee ammaan tana kun nu gaggabe kan amma isin rabbi nu dhaqqabe waan isin sheekan keenya kanaan nu dhaqqabeef diin keenya rabbi waliin nu haa deemu. Wallahi uffata qaamarraan qaban nyaatanii garaan qaban hedduu nama naasisa gaa wanti waan rabbiin fide tana maatii miti rabbummaan ummata keenyarraa fuudhu balaatti buuse tana yoo dilii teenya taateef dhiifama nuuf haa godhu namni callaawee kana tattaanii agartanii miti wallahi hedduu nama rifachiisa. Nama beeltii mataa buusifte abbole mee ol ka'ii dubbadde baaba akkam jirtan burraan dhaga'u mee haayilaantu wanni bishaan keessaa dhugutan irraa yaabbuleessu horofala wani nuti keessa jiru rabbi malee wani keessa jiru hin jirtu dhumneeti ampaan amata torban jedhabee akka lafarra deeme arra isin dhufnaa lubbuun na deebise gasha naqadheetii nama fakkaadhamee huccuun fidaasa booyaa isin qaba masuma keessa bichaa ol fuudhee rabbiin nu haa gammachiisu malee takkallee hin jirtu waan isin gufachiisa waan isin rifachiisa waan isin rifachiisa rabbiin waliin nu uume rabbi isin irraa haa qabu rabbi isin haa baasu
umrii seesan rabbi isin hisaabin ka bu'ee wajji rabbi isin buusin ka bu'ee wajji rabbi isin guusin ka maqee wajji rabbi isin maysin ka baqee wajji isin baysin ka jaami wajji rabbi isin jaamsin ka dhaame wajji rabbi isin dhaamsin ka dhame wajji isin dhamaasin wasana rabbi ala isin baasin ka tokko wale wajji isin tokkosiisin adawwii rabbi isin gasiisin wajji isin deemsisin wajji isin teeysin kun fayyakun. Mee abba haala rakkoonaa jiru dubbadhu. waan hin keessa jiru urmi dhibba tokkoo fi 60 jiru. Maqaan keessan eenyu? Abdukariim Algaat. Urmiin dhibba tokkoo fi 60 wanni jiru. Hongee tan akkam fakkaata? Hongeen tun dhiisiga numa jirra jiruma jirra akkana. Assalamu alaikum. Yaa ummata Muhammad urmii rabbii isin haa dheereysu. Nutiin kun nama lafarra jiru malee nama addunyaarra jiru hin fakkaannu. Namni keenya kun kanuma isin laaltanii gartan kana. Hongee daamihi waan addunyaa tanarratti takkaa hin argamin rabbii nutti buuse. Addunyaan nu harkatti hin hafe. Namninis akkuma addunyaa saniitii lubbuun amma duran baane waan bahu achi nama tokko yoo du'en kawan awwaalu hin qabne. Kanaafuu nuuf dirmatan ammallee rabbiin kaaliin urmii isin haa dheereysu. Bishaaniif akkas maatiin teenya midhaan kun yoo bilchoo tahan waan bilcheeffannu yoo jiraatan amma waan daakannuun silaa hin qabnu bilchoodhaan nu dhaqqabdan isiniif haa bilcheessu. Maatii teenya mallee waan tanarra laaftuudhaa gartee waan joolleedhaaf maatii dawaa qabu saniinlee nu iyya. Rabbi isin haa dhaqqabu. Rabbi isiniif haa dirmatu. Rahmata. Ijoolleen akkami jirti? Waa nyaata moo isaan akkami jiran? Namni silaa horiin duratti hafe horii lama gurguree kintaala takka bitanii qaala'e waan ta'eef jechuudha. Midhaan nyaataa kun isaa barra waan qaala'eef horii lama sa'a dhaltii 1,500 dibicha gartee horma jechuudha. Habara dheengaddaa gaafa silaa hongeen hin jirre 20 bitan arra 4,000 akkana gurgurata jechuudha. Akkasitti kintaala tokko horii meeqa gurguree bitaa jira. Sanumaa horiin barana ni dhume jechuudha. Waan dheedu dhabee waan nyaatu dhabeeti dhume mootummaanis quba qabdi. Akkasii waan dhumeef wal nun geenye jechuudha wanni tun. Dachii tana taraa meeqa qonnee seetta? Taraa 3 qonneeti. Taraa 3 midhaan facaafnee qonneeti. Taraa 8 irraa dhabamti. Waggaa shanyii silaafine mootummaan ammaas shanyii ni fidaa ammaas ni qonnaa irraa dhabamti ammaas ni fidaa ni qonna irraa dhabamti jechuudha. Amma garuu takka tarooba afaan dhufte irra jijjiirti dachiin. Ammallee kun sanuu karaa maskaram dhalooyne mootummaan ammaa shanyii fide qotatuuf yaana jechuudha amma. Yoo itti fufe immoo wayyaa beekadhu. Tokko taane milkiidha hundi keenya haa tokkoomnu wal jibbaatu yoo dhukkuba wal jibbarraa fagaannu humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane milkiidha hundi keenya haa tokkoomnu wal jibbaatu yoo dhukkuba wal jibbarraa fagaannu humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokko taane. Yaa bulaa akkam jirtu fayyanaaf qabdaani annagaadhaa numaan jira asafee lubbuuni wajjin jiru wajjin turri keeysan akkamiini waliif nahaa wal gargaaraa rakkoo wal baaftaani maali rakkoo nurra marsaa gamaa gamanaani haadheessinuu gama rabbii milkii barbaannaani. Itti fufi dubbii ammas naa dhageessan waan achiitu manni keenya ta'e keessa nama namummaa qabu qalbisuu kanneessa. Duuba osoo fottoqqee timiraa firii takkitti fuutanii